qabeenyaa guddaa uumaan dhala namaaf kenne fayyaadha. Fayyaa qabaachuun waan ijaan mul'aturra hedduu ni caala. Fayyaa qabaannaan hojjennee dhamaanee waan barbaannuu fi iddoo ga'u feenu ga'uu ni dandeenya. Uumaan buusaa qaama keenyaa maraa akka hojii isaatti uume. Guutummaa qaama keenyaa keessaa kan nuuf fayyadne tokkollee hin jiru. Hunduu iddoo isaatti ga'ee isaa ba'uun wal utubanii waliin ta'anii kan isaan hojjetaniif dhagna tokkoo fi buusaa dhagna keenyaa keessaa marti fayyaa taanaan nutis fayyaadha. Fayyaa guutuu qabnutti uumaa keenya kan galateeffatu meeqan keenyatu jira laata? Isa kanas numaafan dhiisa. Waa malee waa'ee fayyaan kaasne dubara fakkeenyummaa guddaa qabdu tokko seenaa ishee isiniif qabannee dhiyaanneerra. Haga xumuraatti nu waliin tura. akka lakkoobsa Awurooppaatti magaalaa Arizoonaa ardii Ameerikaatti dhalatte Jessica Cox jedhamti. Abbaa fi haati ishee yeroo isheen dhalattee mucaa qaama guutuu taate eeganiyyuu akka isaan yaadan hin taane harka lamaan malee dhalatte. Waan nuti eegin yeroo nurratti ta'u eenyuyyuu rifachuun dhiisu. Abbaa fi haati ishee mucaa harka lamaanuu hin qabne yeroo arganitti baay'ee rifatan. Garuu kennaa uumaan isaaniif kenne kanatti gammadanii ishee guddisuu eegalan. Jessicaanis yeroo umuriin ishee dabalaa dhufetti ani maaliifan nama biraarraa adda ta'e jechuudhaan maatii ishee gaaffii gaafachuun rakkisaa turte. Maatiin ishee garuu harkaan qabdu yoo ta'eyyuu waan hundumaa hojjechuu akka isheen dandeessu itti maashee guddisan. Jessicaan yeroo waggaa 8 guuttetti haati ishee jabina qaamaa yookaan jiminaastikii hojjechiisuu eegalte. Isheenis yeroo of baraa dhuftetti karaa foddaatii fi dubartii harka lamaanuu hin qabne yeroo isheen mucaa kunuunsituu fi hojii namni harka lama qabu hojjetu hundumaa utuu isheen hojjettuu arguun anis waan hundumaa hojjechuu nan danda'a jechuun jireenya isheetti abdii godhatte. Waggaa 10 yeroo guutte mana ispoortii teekwaandoo seenuun bilaak beeltii yookaan dhannoo gurraacha argatteetti. Harka lamaanuu yoo hin qabaannillee yeroo barumsa xumurtuu balaliistuu xiyyaaraa yookaan paayileetii ta'uuf abjuu guddaa qabdi turte. Kanaan miila isheetiin waan namni qaama guutuu hojjechuu danda'u hundumaa hojjechuu ni dandeessi turte. Hojii isheen hojjettu caalaa kan hojjechuuf harkaa fi miila barbaadu konkolaataa ofuudha. Ani hin danda'u jechi jedhu garuu ishee bira hin jiru. Hundumaayyuu irra deddeebitee yaalti. Isheen akkuma nama kaanii ni dandeessi. Barumsa isheettis cimtuu turte. Ogummaa saayinsii xiinsammuu yookaan saayikolojiin digirii ishee yuunivarsiitii Arizoonaa irraa argatteetti. Kanaan osoo jirtuu gaaf tokko namichi xiyyaara xiqqoo abbaa mootora tokko balaliisuu isheedhaan xiyyaara balaliisuu ni dandeessaa jedhee gaafate. Haalli isheen keessa jirtu hin dandeessisu yoo ittiin jedheyyuu abjuun keessa ishee waan jiruuf namicha kana waliin yeroo jalqabaaf xiyyaara balaliisuu shaakaluu jalqabde. Miila ishee wal jala qaxxaamursitee balaliisuu akka dandeessu hubatte. Abjuun isheen ijoollummaa isheetti qabdus hin dhugoome. Mana barumsaa leenjii balaliisaa xiyyaaraa galuun nama yeroo jalqabaaf addunyaa kanarraa harka lama malee balaliistuu yookaan paayileetii xiyyaaraa ta'uun bara 2008 Guinness Book irratti galmoofteetti. Jessica Cox leenjisaa teekwaandoo ishee kan ture Patriikii wajjin gaa'ila dhaabbataniiru. Lama ta'anii yeroo ammaa addunyaa kanarraa biyyoota adda addaa deemuun namoota jireenya isaaniitti abdii kutatan haasaa nama onnachiisu dubbachuun namoota hedduutti kallattii milkaa'inaa itti argisiisaa jiru. Daawwattoota keenya seenaan Jessica Cox maal nu barsiisee laata? Harka malee paayileetii ta'uun ni danda'amaa? Eeyyee danda'ameera. Eenyummaa uumaan nuuf kennetti haa gammannu. Dheeraa ta'us gabaabaa, furdaa taanus qallaa, qaama guutuu taanus qaama miidhamaa, sammuu jijjiirame qabaannaan iddoo ga'uu barbaanne hundumaa ga'uu ni dandeenya. Dhuguma ni dandeenya. Nan danda'a jechuun abdii utuu hin kutatiin waan yaanneef mul'ata keenya kan ta'etti cimuun nurra jiraata. Jessicaan osoo harkaan qabaatiin abdii ofitti hortee mul'ata keessa ishee jiru dhugoomsiteetti. Seenaa kanarraa barumsa guddaa akkasiin argattan abdii guddaa qabna. Qopheessuudhaan kan isin faana ture an Margee Tasfaati. Nagaan nuuf tura.